Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota Fadila binti Kamal jirtu jajjabaattu allaachuu dhagaa waduraa dubaan waan inni hojjechuu deemu isin agarsiisaa jechuudha. Like, share, subscribe godhaa, comment jalatti naa barreessaa. Dogongora jiru Fadila kana dogongortee kanaas takaakkali jedha. Asirratti kun leemunii akkuma isin argitan leemuna basala qaaraadha. Timaatimiidha. Asirratti immoo mulawwala filfilii qaba akhdar ahmar asfaree jechuudha. Asitti diyaayii qaba, asitti salaaxaa miicadheera waraqaa isaa qofa jechuudha. Asitti immoo qimamii garaagaraa qaba jechuudha. Maal hojjechuuf an deemaara? Salaaxa fattooshii fi dijaaj mashwii fil furum እንደዚህ ነው እዚህ ቤት ይመሉ نني من كنا نيا كيس جرو الرحدود يايف مشويتي كان جرجال تروزيا ديوجني كذا أسرت موتين كابو صوصي جرامة بودي سيناغر سيسا تمانتمي جدي بسالي كنا جدي كارا كنا جدي ليموني يا بسي جدي ولتيو جد لاني موباي إبريدا سنين جد أما أسيتي كالتا دجاجي قدنا جد أسي ليموني كبا ليموني أسير ليموني جد Yosin akkuma fedha keessaniiti garuu leemunii asirra leemuniitti godhaan farraan bifadha kan ammoo salaadaadha. Okay, kaza asii haala bohaaraatiin di sabaa bohaaraat ayinatii torba walitti jira kunu akkasii jechuudha. Sabaa bohaaraat jedhama kunu spicy jedha. እንደዚህ ነው። Okay, kaza isa gafshaadhaan itti goona. Gafshaa ta'us gafshaa maalaazin gafshaa Angkan kan itu kok guyyaa tokko qofan godhu kan guyyaa baay'ee lama sadiin godha. Ishii asitti immoo እንደዚህ kaamoon allee kaamoonii namni beekne hin jiru kaamoonii jechuudha. Ishii kaltaadha kaamoonii sammuu barbaadan itti gootanii. ከዛ asitti immoo ከዝበራ allee ከዝበራ ታውቃላችሁ አይደል? ከዝበራ kun nu barreeffama jira ከዝበራ powder jedhee. Okay, ከዛ isallee itti gootu Ijo jara suni dubbadha. And then kuni mateera jechuudha. Asii soogidda qaba. Kameraan harkisa namna waraabun jiru ufuma waraabaa ufuma hojjeta jechuudha. Okay, sammaachu. Soogidda giyaasii dhumaatti godha. Gafshaa tokko itti godha. Gafshaan koo wasa kaa'eera. Waan wasa kaa'ee fi kan biraa fudhadhee dhufee kuni kana tokko itti gootu itti cammaraa barbaadanii yaani akkuma guyyaa odalay danuutiini an guyyaa sadii fayyadama. Ishi asitti immoo kurkumii qaba. Kurkumii irdii jechuudha. Harki immoo gubbateedhuma hirkumaadhaan ilaalina. Irdiin asii immoo kun irdiidha. Yaani irdiin kalariidhumaa fi tilayyuu gannamin harkaa. እንደዚህ ነው jechuudha. Kaltaan godhaara jechuudha. Izii filfil aswad አለኝ. filfil aswad qonda barbaree Itoophiyaatti jechuudha maqaan isaa. Inni godhasas ammatiniidhaan din godhu. Asitti immoo faabirikaa qaba. Qodaa hin qabu. Faabirikaan kiyyaa kunoo qodaa qabu. Faabirikaan qaba jechuudha. Faabirikaa sittin godha. Faabirikaan kalariidhaa fi kunootti godheera. ከዛ እዚህ ላይ ቱም አለኝ ቱሚን ቀባ ነጭ ሽንኩርት jechuudha. Isa inaan godhaa itti. Gan kana hunda walitti naqee ka'ee maalti gootanii gooti Fadilaanii yoo jettanii zayita aለኝ zayituunii fayyadamaa isiniin jedheera. Zayitii manuma kana zayituunii fayyadamaa fillaa gootii keessan zayitii barbaadan itti gootanii jechuudha. Kanuma mana keessatti nyaatamu. Okay. Amma kuno jechuudha erga intiniin simallaan isaanitti xiqqaate jennaaniin iyyi kan biraa jijjiire kuni amma walgeera jechuudha. Wanti hundinuutti namni barbaadan zayitiitti dabaltanii qallisuudha jechuudha. Akkan isinii kafiifii ta'u zayitiitti dabaltanii zayituunii ta'us nitti mera zayitii waan gosa feetan itti dabaltanii sirriitti waliin galchitanii jechuudha. Walii galchuu beektanii miti Wanyachiftan. Hatta sini akan rutin godara. Lamin dinu taaqalachu nde direction tikata diyaji sadin godar diyaji bari tiriti miicama uree akkasitti jechuudha. Akka qimamiin keessa galuudha. Kalliidhaa fi soogidaan miicitanii hin ba'a diyaayin jechuudha.
Kaza ada hadidi kanattiin godharaa jechuudha. Amma sittiin godharaa diyaayii sadiin godharaa maaliif nama beetasaba hedduudha. Biyaansi nama 13 mana keessa jira. Anaa waliin jechuudha. Kazaan diyaayii kanallee baay'ee siin jaalladhu akkasitti amma tartiiba galchine kudaarii sitti godhaan jiru. Kudaarii nyaachuu dhiisnaaniin dhiisee kisaaruma hin godhamaa hin gatamaa jechuudha. Kazaa goonoo akkasitti itti dibuu eeggallaa. Akkanatti kunoo amma itti waliin makee soosii kan koo diyaayiidhaan intinidhaan waliin makeera. Akkuma kanatti hanga sa'aatii meeqa amma sa'aatii 10 galcha amma sitti naga'u. Soosii koommoo kana guyyaa biraatti fayyadamaa tallaajaan kaa'aa jechuudha. Kanaaf iyyuu viidiyoo kana hanga dhumaa ilaalaa ammoo kana akka hojjannu waliin haa ilaallu isiniin jedha. Buleeyyan asitti kunoo shunkurtii firee 2 yookaan hanga 3 hanguma isin barbaachisu gootanii soosii wayiin godharaa. Salaaxa jedhamu maqaan isaa. Salaaxa miti maannoo kassa'utti isin hojjechiisa kan diyaayidha. Ruuzii adii wajjin nyaatamu. Kunoo isitti jechuudha. Zayitii godhattu jechuudha. Zayituuniidhaan kan fayyadamu biyyaallee. Kazaa asii shunkurtiitti naqu. Kunoo amma shunkurtiitti naqeera. Bilchaatananii dimate timaatimii muree gadi naqu. Amma asirratti timaatimii firee 2 muradheera jechuudha. Kan isa kanatti namu kan isa kanaa jechuudha. Amalli shunkurtiin koo jaallii ta'ee jira. Dahabii yaani hin gubatu. Asitti immoo leemunii namni hin beekne hin jiru. Leemunii yaabisiisan namni hin beekne hin jiru. Kunoo as keessaa qaba. As keessaa fuudhee tuttumee jechuudha. Akkasitti keessaa baasee jechuudha leemunii. Asirratti immoo roozmarii qaba. Danna qabaan ta'ee roozmarii filfil aswad kuni qabame isaati kan qofa. Asitti immoo qaaraa firee 2 qaba. Qaaraa firee 2 mureen jira. Amma timaatimii itti naqaa isiniin jechuudha. Timaatimii itti naqadha. Kaza akkasitti waliin hammafama jechuudha. Akkuma kanatti baay'ee tokko bareedaadha nyaanni isaa. Inni kun edda yoo hojjedhee amma sadda dabalee yoo hojjedhu jedhanii irraa irratti edda hojjedheen ture. Haadhanuu godhi jedhanii ijoolleedha. Ijoolleen hin barbaadan jettee namtittiin haamuxii jaallatan miti yoo rarrabaa kunoo leemunii kana baay'ee kana keessaa yaasee ka'ee keessaa kichilee jechuudha. Akkasii kanaafuu asitti immoo qaaraa qaba. Qaaraatti naqaa isiniin jedha. Way. Eeywaa. Amma hamsaan koo kunoo bilchaatee jira. Maatti naqaa kunoo leemunii isin agarsiisee ture miti leemunii kana itti naqadha. Leemunii itti naqadha jechuudha. Leemunii baay'ee itti godhee haamuxii ta'a baay'ee mi'aa maxaabii kennaaf leemunii waan ta'eef leemunii yaabis nama. Akkasitti jechuudha. Kunoo maaf dubuu dhiisee. Kazaa filfil aswad. Yaani anaan maxinii nyaataatti ofii fayyaduu hunda waan hin godhu maxinii qaba waan ta'eef bilbila sodiin hin gubaa baay'atanii itti naqatina. Filfilii qaaraas qaba kun argaa fi miti qaaraallee qaba as keessaa. Yoo kameraan sirriitti isinii qulqulleesse ta'uu dhiisin beeku. Roozmariidha. Roozmarii itti naqxanii baay'ee shittaa kennaaf roozmariin maashaallah tabaarakallah. Sigaa maxabashaa jechuudha. Roozmarii namni hin beekne hin jiru. Sigaa maxabashaa jedhama. Akka afaan Amaariffaa natti fakkaata. Akka afaan Oromootti muka foonii fa'i jedhama. Yaani irra hedduun akka waliigalaatti immoo roozmariidhaan beekama. Achii booda immoo cawu milee namni araboonni kun baay'een jaallatan beekan miti. Milee baay'een jaallatanu. Milee itti godheera isiniin jedha. Inshaallah. Hanga dhuma viidiyoo keenya kanatti amma bilchaateera kuni bishaan xiqqoo itti nammaa. Kuni bishaanii jechuudha. Bishaanii akkuma isin argitan bishaan xiqqoo itti nammaa. Yaani xiqqoo bilcheeffamee keessaa fuudhama kalas kanaan booda walitti nammoo hin jiru. Isiniin jedha gaabbileeyyan. Kuni ruuzii bira kakaaniyyi. Gizee ruuziin adiidha miti ruuzii adiidhaa fi diyaayii mashuu hidhedheera miti eegasiin godhu ruuzii haliibaa biratti godha edda ruuzii haliibaa biratti godhaan ijoolleen nu godhamu malee jedhanii isa edaa baay'ee nutti bareedu nu godhamu malee naan isa godhinaan jette namtitti ittiin malee guyyaa godheen beeku galgala irratti godha malee ani isiniin jedha kunni keessa guguraacha immoo dinqoo shunkurtii gubateen jedhan leemuniidha. Obboleeyyan kiyya qaalii amma soosiin kun bahee jira asitti naqadha. Hararat xiqqoo kanatti jechuudha. Yaani waan xiqqoo waan taateef wanti xiqqoo barbaadu waan ta'eef
haraara xiqqoo kanatti naqadhaa jechuudha. Amma kunoo bulayyan kiyya qaalii fi gaarii namaa kunoo haraara xiqqoo kanatti godhadheera. Amma kun jaayiziidha jechuudha. Bakka kazzeen bu'aalaa hee alqaal viidiyoon kun daqiiqaa 10 guuteera kuni. Asitti immoo kunoo diyaayii kan koo qadaadeen jira. Darajaa furmii 250 irra diyaayiidha waan ta'eef kunoo 250 irra keewwadheen jira. Asiin immoo fooqi taxeet fooqi jaleedhaa fi fooqi bantanii kunoo 250 darajaan isaa. Amma saatiin 10 ga'e miti. 10 ga'u laala. Bakka rakkoon qabu niin galchaa jechuudha. Maaliif yeroo fudhataa booddee immoo tokko tureen gadi qannaa isaa ammatti gadda'ee diyaayii kofurii niin galchee. Like godhaa subscribe share godhaa na jajjabeessaa isiniin jedha yeroo waan dogongora jiru immoo comment jira kaa'aa okay.